raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent.oromia.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Babaaroo tolee dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo ashamaa. Arri guyyaan dilbata adoolessa 16 barrii 2017 sagantaa keenya guyyaa irraafis kurfiin keenya oduu dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa fi dhimma yeroo irratti gaaffiif deebii keessummaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa tokko waliin taasifne kan hammatu ta'a. Turtiin keessan hanga dhumaatti nu faana haa ta'u. Qophiilee keenya waliin kan ol isin barsiisu ammoo Antiiqii Dhugaasaatii. Amma sududumaan gara oduu keenya guyyaa irraa dhaga'utti waliin haa fullaanu. Kan oduu isin dhageessiftu waan falmattuu lammiiti Hashamaa. Kaffaltii gibiraa humnaan olii daldaltoota Oromoo irratti mootummaan koloneeffataa wayyaaneen murame balaaleffatuuf hiriirri mormii magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti eegalee ture ammas jabaatee itti fufee jiraachuun beekameeti jira. Haaluma kanaan mormiin kun sanbata xiqqaa kaleessaa jiraattonni godina Hararge Bahaa Aanaa Miidhagaa Lolaa keessatti hiriira ba'uun mormii finiinsaa kan oolan yoo ta'u jiraattonni magaalaa Amboos jimaata darbirraa qabuun mormii kan adda durummaan finiinsaa kan jiran ta'uu himameeti jira. Tarkaanfii jimaata dheengaddaa gootonni ilmaan Oromoo magaalaa Amboo keessatti fudhataniinis konkolaataan waraana mootummaa koloneeffataa wayyaanee 2 gubachuu fi 3 burkuteeffamuu odeeffannoo gamasii arganneen mirkaneeffatuu danda'ameeti jira. Loltoonni mootummaa koloneeffataa wayyaanee mormii dhaamsuuf magaalaa Ambootti bobbaafamanis tarkaanfii ammeenyaa jiraattota irratti fudhataa kan jiran ta'uu odeeffannoon gamasii arganne ni mul'isa. Kanumaan wal qabatee mormii dhimma gibiraa kanaaf deebiin kennamullee yoo jiraate warraaqsi kun itti fufiinsaan warraaqsa mormii walabummaa Oromiyaa mirkaneeffachuu fi bilisummaa mataasaa dhugoonfachuu uummanni Oromoo guutummaa Oromiyaa keessatti gannoottan lamaan kana geggeessaa turee fi lubbuun ilmaan Oromoo meeqatamaan irratti wareegamanii gariin biyya ari'amanii fi kumaatamni mana hidhaa keessatti dararamaa jiran waan ta'eef mormiin keenya itti fufa kan jedhan jiraattota godina Shawaa Lixaati. Buliin bakkoo dabalata qaba. Godina Shawaa Lixaa keessatti uummanni komii guddaa qabu ifatti dubbachaa kan jiru humnoonni waraana mootummaa wayyaanee naannoo tokko kan ka'anii jiran haa ta'u malee naannoo hedduu keessa kan qubatanii jiran uummata irratti dararaa guddaa gaggeessaa jiru. Akkasumas ergamtoonni wayyaanee OPDO'n karaa miidiyaa isaanii waa'ee misoomaa kan odeessaa jiran kun dhugaa irraa kan fagaatee fi haalli kaffaltii gibiraa daldaltoota Oromiyaa guutuu keessatti mootummaan akka kaffalaniif dirqamsiisaa jiru kunis komii guddaa kaasaa jira. Nutis gama uummataan mormii keenya itti fufuuf qophiitti jira kan jedhu jiraataa godina Shawaa Lixaa irraa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti mukana. Konen ciminaan bishaaneenyaan akka mormamuu qabu uummanni martiyyuu haala saniin qophii xumuree jira. Yeroo gabaabaa keessa nu beeksisa waan jedhudha dhimma gibiraa irratti ilaallate. Sanirra kan darbu garuu rakkoon fi falmiin mormiin baroota darban lubbuun hedduun itti darbillee dhimma gibiraa qofan. Durumayyuu rakkoon Oromoo rakkoo baay'ee akka waliigala Oromoo kan turan irratti rakkoo yeroo gabaabaa keessa uumamee uummata baraa biraa keessaa filudha. Daldala illee sochii akka hin goone waan karoorfamee ta'edha. Wanti misooma jedhanii isaan miidiyaa irratti nutti taasisan qabatamaa waan arginu hin qabnu.
Daramillee yeroo darbe waraanni naannoo tokko tokko irraa ka'ullee naannoo tokko tokkotti hafee jiru yeroo achitti kaan uummata goolutu jira. Rakkoon sun illee rakkoon uummataa furmaata hin arganne ammayyuu waan jedhudha. Gara fuulduraatti ka'uudhaaf deemu. Akka ka'umsaatti garuu haala yeroo fi amma kana haala gibiraa irratti hundaa'ee qophii fi haalli marii uummata keessa jira. Oduu itti aanuun godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyoo magaalaa Dambidolloo keessatti kaffaltiin gibiraa daldaltoota Oromoo irratti murame gurraan dhagayuufuu kan nama suukanneessu ta'uutu himame. Kaffaltii gibiraa irratti murame kanas daldaltoonni Oromoo magaalaa Dambidolloo akka hin kaffalle qeerroon magaalaa Dambidolloo kan akeekkachiise nama gibira kaffale irrattis tarkaanfiin akka fudhatamu qeerroon magaalichaa murteessuu kan himan dargaggoo odeeffannoo magaalaa Dambidolloo irraa nuuf kenne tokko buliin bakkoo dabalata qaba. Haala yeroo ammaa Oromiyaa bakkoota hedduu keessatti dhimma kaffaltii gibiraan mootummaan daldaltoota irratti humnaa ol akka kafalanii dirqamsiisaa jiru kanaan kan wal qabate godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti daldaltoonni hojii daldalaa adda addaa irratti bobba'anii jiraatan gibira humnaa olii hin kafallu jechuun manneen itti daldalanii jiraatan cufaa jiraachuun dhaga'ameera. Haaluma kanaan kan wal qabatu magaalaa Dambidolloo keessatti gibira humnaa olii daldaltoota akka kafalaniif namoota mootummaan maallaqa guddaa gaafate keessaa abbaa qabeenyaa International Hotel obbo Kibiruu kan jedhaman irratti qarshii miiliyoona 1,100,000 ol akka kafalanii wayita gaafatamanitti akkasuma manneen daldaltootaa hedduun cufamaa jiru. Walgahii guyyaa kaleessaa galma mana barnootaa Qeellam keessatti OPDO'n hojjettoota mootummaa walitti qabuun maatii namoota ji'oota darban keessa qeerroon tarkaanfii irratti fudhatee ajjeesaa ture mindaa keessan irraa muruun gargaaruu qabdu. Wayita jedhanitti hojjettoota kunis barattoota keenyaaf uummata keenya wayita dhumaa jiranitti eenyutu gargaare nutis gargaarsa akkasii godhuu hin dandeenyu jechuun mormatan kan nuun jedhu dargaggoo godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo irraa xiiqii dhugaasaa bilbilaan odeeffate kana. Waa'ee gibiraa lallatee waanuma Oromiyaa guutummaa keessatti deemsifamaa jiru sanas akkuma dhagaa jirudha. Asis mana daldalaa suuqii waan hundumaa jijjiiramaa jira. Gibira humnaa olii gaggaafachaa jiru daldaltoota jechuudha. Fakkeenyaaf nama Kibiluu jedhamu kan hoteela walakkaa magaalaa Dambidolloo irraa qaba. Hoteela Liis International Hotel jedhama. Isa maallaqa guddaa gaafatan qarshii miiliyoona 1,100,000 wanti jira. Kanuma keessee daldaltoota hundumaa gibira akkasii gaafachuun jira. Gibira amma kana kafaluudha jedhanii suuqii isaanii cufachaa jiru. Manni rifeensaas hundumtuu cufamaa jira. Ammaaf namni kaffalee jiru dura nama kaffalee hordofaa jiru daldaltooti. Nama kaffalee kan jiraatu irrattiidhaaf eeggachaa jiru. Garuu walgahii tokkotti dabalisa galma mana barumsaa Qeellam sadarkaa lammaffaatti walgahiin sun dhimma namoota duraanii qeerroon tarkaanfii irratti fudhate mindaa keessaa irraa kutate maatii isaanii gargaaraa jedhanii walgahiitti hojjettoota keessanii gaafataniidhaan hojjettooti kan keessan gaafatu itti dhaga'ame yeroo barattoota keenyaaf ijoolleen keenya dhumanoo namni gaafatan jiru maaliif kan keessan taanaanii mindaa keenya irraa nu gaafattu jedhanii walgahiitti digdii ba'anii. Dhumarratti aanota godina Shawaa Lixaa kan akka aanaa Jalduu fi Dandii keessatti warraaqsi mormii kaffaltii gibiraatiin bakkoota garaagaraatti eegalee jiru ni babal'ata sodaa jedhuun kaabinoonnii fi ergamtoonni wayyaanee sadarkaa aanaa irraa hanga araddaaleetti hawaasa keessa faca'uun jiraattota sossobaa jiraachuun himameera. Gabaasa guutuu oduu kanaaf Roobaa Boruu. Mormii Ambootti dho'een ol qabatee dabballoonni godina lixa Shawaa aanota birootti tarkaanfata sodaa jedhuun raafama guddaa keessa jiraachuun dhaga'ame. Kanumaan wal qabatees magaalota akka Jalduu fi Shugguxeetti kaabinoonni aanichaa fi waajjirri galiiwwanii uummata sossobaa jiraachuu fi dogoggora tilmaama gibiraa wal qabatee mudatees sirreessuuf qorannoon godhamaa jira jechuun wawwaannaa guddaa gochaa jiru. Uummanni aanichaas dogoggorri uummata bal'aa irratti akkamiin dogoggorama jechuun kun dogoggorootu hin taane waraana isaanii ittiin nyaachisuu fi bara bulchiinsa isaa ittiin dheereffachuuf shira itti yaadamee mootummaan dalagamedha jedhu. Mormiin keenyas shallaggii gibiraa qofa osoo hin taane gaaffii mirgaati. Jiraataa magaalaa Jalduutu raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti hime. Gara Jalduu gara Diinkii uummatuma tasgabbeessuudhaaf qorannoon haaraan godhamaa jira waan jedhamtu jira. Inni guddaan dhimma gibiraa san waa wal qabate. Dogoggorri baay'een uumamee jira. Lammaffaa irri deebi'ameellee haasinaannamu waan jedhamullee yaada kaasanii argaaraa murtii irratti eegalirraa. Uummanni irraa Ambootti dubbiin akkasii hin dhalatee haala sanirraa akka hin uumamneef isaanillee aga duraa sun hin dubbatanii haala uummata tasgabbeessuuf yaadaa jiru. Eenyuutu mataadhaan lafa galfatudha gaaffii isaanii malee gamtaadhaan yaada waan biraa keessa keenya waan jedhu kaasu.
Uummanni uummata loluudha kan iyyata kana qabu waan ta'eef mataatti waan barreessine hin qabnu qaama ilaallatutti ol barumsaatti isaan beeksisa waan jedhudha uummanni kan qabatee jiru. Maallaqa ittiin waraana isaanii nyaachisanii mindaa waraanaa kaffalluudhaaf maallaqa uummataa sassaabanii umurii ittiin dheereffachuudhaaf waan itti yaaddamee godhame malee waan dogoggora mootummaan hojjetee miti. Dogoggorri yoo dalagame nama tokko lama irratti dalagamuu danda'a garuu uummata mara irratti akkamiin dogoggora ta'uu danda'a waan jedhudha gaafni uummata. Waraanni waliin gadi fiiguu waan akkasii kana mul'isaa jiru. Baay'ee adda jiru sanii qabatee sodaa guddaa keessa galanii jiru. Mootummaan komii keessan dhaga'eera qaamni olaanu qorannootti jira. Sodaa guddaa irraa. Oduun keenya har'aa haganuma qophiilee keenya hafan waliin turtii gaarii qabaadhaa. Egaa dhaggeeffattoota keenya tuutiin waliin qabaachaa jirtanitti akka boharaa jirtan abdii guddaa qabna. Amma kanatti aansee qophii addaatu isinii dhiyaata. Qophii addaa har'aa keessatti haala yeroo irratti kan xiyyeeffate gaafiif deebii keessummaa keenya obbo Nageessaa Oddoo Duubee waliin taasifneetu isiniif dhiyaata. Isaas kan qabatee isiniif dhiyaatu xiiqii dhugaasaati. Garasumattiin isin dabarsa. Turtii gaarii. Ayyee obbo Nageessaa Oddoo Duubee afeerraa raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa siniif godhe simatuudhaan dhimma yeroo irratti ibsa nuuf kennuuf waan ayyamtaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaan jaboon isin galatoomfadhaa horaa bulaa. Isinillee carraa kana naa kennuu keessaniif horaa bulaa. Egaa akkuma beekamu namni Oromoo irra guddaan illee isin beeka yaadachiisuudhumaaf obbo Nageessaa Oddoo Duubee eenyu? Nageessaa Oddoo Duubee godina Gujii akka durii aanaa Liiban amma aanaa Goorodoolaa magaalaa Jiddoola ganda Balaambal jedhamu keessatti dhalate. Haga kutaa 4 Jiddoola kutaa 5 haga haayiskuulii fixu Nageellee Booranaa jedhamutti baradhee achiin yuunivarsiitii Finfinnee galee bara 2002 jechuudha. 2001 akkuma nu yuunivarsiitii galleen barattoonni Oromoo dhimma mootummaan naannoo Oromiyaa magaalaa guddoo Oromiyaa Adaamaadha jedhee murteessuu isaatiin wal qabatee sochii garagaraatti ture. Sochiilee tana hirmaataa turre ji'a 4 duuba gara ji'a 8 keessa barattoonni
daree soosiyooloojii pirezenteeshinii wayii irratti barsiisaa isaaniitii fi barataan achirratti qorannoo dhiyeessu wayii immoo maqaa saba Oromoo xureessu kaasee dubbate jedhanii waan sanirra mormii wayiitti ture barattoonni muraasi illee himanii ture. Isa irratti illee hirmaanne sababa sanii gara waggaa tokko adabamne bara 2002 achi deebinee gallee bara 2002 akkuma kana Oromiyaa guutuu keessattuu gara lixaa kana sababa gatii midhaanii rakishaa gatiin xaa'oo ol ka'aadhaa bulaan keenya rakkataa jira jedhuun barattoonni sochii guddaa ture alatti jechuudha yuunivarsiitii keessa hin turre bara sana waggaa lammaffaatti dabarree bara waggaa sadaffaan turre 2004 yookaan immoo 1996 waajjiroonni Oromiyaa Finfinnee keessa godaananii akka Adaamaa galan dhiibamee already godaansi isaanii gaafa onni jedhu waldaan Maccaaf Tuulamaallee hiriira yaamee hiriira san irratti illee hin hirmaanne gaafa hiriira san irratti hirmaadhu federaal poolisiin piikaappii makiinaa onni irra nu kursiisanii achirra baay'ee nu reebanii anallee ijarraa na dhiitanii baay'ee gaawaa kuma rabbiin na baase ilatii jechuudha. Achi na hidhanii na gadhiisanii wanni sulleen xiqqoo morka wayii na keessa dhufte isa san dhiibine gara hiriira bahuutitti achi keessa mormii cimsine gaafa fideen barataa 350 gursanii nu ammoo keessan nu irratti fatanii nama 25 guutuma guutuu barnootarraa isin ariina nuun jedhanii nu gadhiisanii deebisanii ammas gaafa iskuulii fi manneen barnoota Oromiyaa guutaa keessaa sochiin sun cimee fincillitti fufee jedhu bara 2004 irraa hanga 2007 manneen hidhaa Karchallee Maakalaawii Qaallitti deebisanii hidhanii achirraa bahee jennaan egaa nu eeyyamanii 2007 barnoota deebinee 2009 barnoota seeraa kiyyaa waggaa 9 fixe jechuudha. Achillee hiteenne 2010tti immoo filannoo dorgome. Isiin sullee opshinii lamaan deemaa ture. Yoo sagaleen namaa onni gatii qabaattee dabrinee onni seennu ta'e achillee seennee hin qabsoofna. Uummata dadammas dubbachuuf waan danda'an godhuun barbaachisaa. Yoo sunillee dhabamte piroosesii deemsa filannoo kampeenii filannoo san keessa hedduu uummata dammas hin danda'ama waan jedhaman seenne. Achillee keessa dabree 2010 duuba Oromoo People's Congress yookaan immoo Kongireesii uummata Oromootii fi jaarmiyaa warraaqsa Federaalistii Demokraatawaa Oromoo dhaabbilee lamaan walitti makuu irratti hojjechaa turre waa fidoo fi KUO makne bara 2012 yeroo sanitti kolleejii faa wayiillee babarsiisaa ogummaa seeraatiin keessatti hojii wayii hojjechaa ture carraa barnoota adda addaa yaalaa ture bara 2013 ammoo carraa barnoota argadhe USA dhufee haga dhufellee karaa danda'ame keessattuu qabsoon Kongireesii Federaalistii Oromoo biyya keessaa kun irra caalaa ala kana deeggarsa hin qabu gama mallaqaatiin illee gama dippiloomaasiitiin illee deeggaramuu qabaa illee gurmuu tokko gurmeessinee socho'aa jirra jechuu haga ammaallee akka gurmuu sanii qofaa moti garuu akka aktiivistii rogeeyyiillee akka Oromoo tokkootti gammuu cufaanuu dubbiin Oromoo luucooftee wal faana akka bu'aa fiduu dandeessu gumaachaa jira jechuu gabaabumatti nageessaan kana. Tole gaa obbo Nageessaa Oddoo Duubee akkuma isin quba qabdan gaa barattoonni Oromoo sadarkaa gadiitii aga yuunivarsiitii jiranii warraaqsa walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa saba isaaniif godhan keessatti aarsaa qaalii wareegama lubbuu cabiinsa lafee fi impaayera Itoophiyaa keessatti haga hidhaa umurii guutuutiitti murtaa'e kan dararamaa fi gidiraa argaa jiran. Egaa warraaqsi isiniin dabalatee barattoonni Oromoo aarsaa qaaliitti kafalaa turan kun kunoo sadarkaa kanarra ga'ee uummanni Oromoo guutummaadhumatti waloodhaan erga qabsoo walabummaa biyyasaa fi bilisummaa mataasaaf eegale kun ganna 3 lakkoofsiseera. Mee seenaadhaaf barattoota yeroo sana isin faana turanii fi aarsaa qaalii kafalan keessaa haga tokko osoo nu yaadachiiftanii. Sochiin Oromoo kun akkuma beekamu mirgisaa guutuma guututti sarbamee sirnoota bittaa jala kufee kaasee Oromoon kaan ijaarsaa garaagaraa haa ta'u malee bifa dhuunfaatiin illee bifa faffaca'een illee bifa garaagaraatiin ofirraa faccisaatuma turee jira. Gara barattootaatitti yoo dhufnu 1960 keessa yeroo barattoonni maqaa Itoophiyaatiin kunuuwwan socho'an akka Oromootitti immoo barattoonni gurmaa'anii socho'aa turan duuba immoo yaa'anii adda bilisummaa Oromoo dhaaban akka jiran ni beekama. Bara 1991 duuba ganquma qabutti sagalee argatee akkas gabbahee iddoo dhaga'ame yeroo aan iskuulii baradhu fakkiin duuba yaadadhu ergii lola Eertiraa Itoophiyaan gooteen duuba bara 2000 sababa bosona naannoo Shaakkisootii fi bosona Baale gubateen wal qabatee barattoonni yuunivarsiitii sochii godhanii sun akka dhaamutti dhallee ofiitti argamna gaafa isaan jedhanii saniin deemanuu jarrileen karaa dandeetteen akka hin dhaamu yaalanii achiin duuba baruma 2000 kana akkuma hin jedhe yeroo aan Finfinnee seenetti sochiin ijoolleen Oromoo yuunivarsiitii Finfinnee keessa yeroo 2 gootee turte bara 2002 akkuma sanitti irra deebi'ee bara 2004 akkasuma bara 2005 yuunivarsiitii keessatti yeroo sanitti miseensa OPDO mootummaa kanaa ta'uun hedduu fokkoo waan tureef mootummaan
mootummaan wayyaanee maaliif barattoota yuunivarsiitii miseensa godhachuu dadhabne waan jedhuun qorannoo godhanii isa san cabsanii seenuu fi haalii godhamaa ture. Isa cabsuu san dura dhaabannee karaa sanitti nu achi waan kana cabsuu waan hin dandeenyeef tokkoffaa tarkaanfii nurra fudhatanii kaan gussanii kaan hidhanii barataan gadi hafe sodaadhaan illee akka miseensa waan jedhu istiraateejii akkasii qabaataa turan. Maaliif jennaan yeroo yuunivarsiitii Finfinnee san keessa nuti hiriira goonee jennutti duratti waraqaa gosa gosaa raabsaa turan. Waraqaa garii waan nu raabsa kennaaf guyyaa hiriira Maccaaftuu lamaan nu deemnee galgala san diinaan yuunivarsiitii keessa deeman waraqaa bilsaa turan jechuudha. Warrummaan mootummaa waraqaan isaan bittinsan maal jedhaa guyyaa har'aa sabboontonni barattoonni Oromoo hiriira Maccaaftuu lamaatitti argamanii kanatti falmatanii mormii isaanii dhageessisanii jiru. Barattoonni warri gadi hafan isin jareewwanii fi guttootaa akkasii maqaa keessanii dhaaba keenya adda bilisummaa Oromootti dabarsinee isin kenninee jirra maal waan jedhu ture. Waraqaa sana waan akkas godhaniif yeroo sanitti barataan hundi hin dhandhee barataan haga muraasaa hiriira sana argame ka ammoo sodaatee hafi jira ka qormaata qabu ka waan adda addaatiin hafi jira. Yoo akkas godhan barattoota Oromoo qoqqooduu dandeenya jedhaniitu garii maqaan keenya akka sana ergamee jira. Ijoolluma Oromootti waraqaa kana raabse jedhanii akka barattoonni bakka lama dho'an waan akkasiifaa hojjechaa turani. Booda barataa garam konkolaataa gurguddaa jahaatii jedhamee deemee nuuni bakka poolisii kolfee jedhamutti achitti toorchii nu godhaa turani achitti miidhaan nu gahaa turani. Garuu egaa achi nu geessan duuba galgala raabsan waraqaa ofuma raabsaniitu waraquma raabsan san warra televizyiinii Itoophiyaatti yaamaniitu waraqaa kaan akka dubbisan godhan televizyiinii irratti maal jedhaniitu nuyi barattoonni Oromoo sabboontonni Oromoo እኛ ኩሩ የኦሮሞ ልጆች ሰባብረናል እንደዚህ አርገናል ጀቹ ባሌትኔ ጅራ ከነ ጎኔ ጅራ ጨጨብስኔ ጅራ ከነ ጎኔ ጅራ ጀዳኒፍ ቢፋ ነም ትራሪ ዮካን ነም ቻታን ተፈዳጋው ሳውንድ ሂንታኔን አካዋን ወረቃ ዱራርትኔ ተቆዳኒ ሲያሳ ከሲፋ ሆጀቻ ቱረን ወነ ያዳቱ የሮ ኮልፌ ሰኒን ቱመኑ ከሰቱ ገናማ ለፈራ ጅዳን ኦፋቲ ኦልካ አይደኒ ወልባጣ ይፈዳጋት ያገንገለ አይደኒ ትረቻ ፕሮኮቹ ወሊ ከነ በጅልባን ኦፋ ቁንጫኔ የሮ ሰኒት ፖሊሶታ አቺ ኑረት ረመዳኒ ኑቱማ ወኒ godhan keessaa tokko waan isaan jedhan dhageenye nyaakuru Oromoo lijoች jedhan inni Oromoon nikru adellam jedhan nu reebatu ani jarri kun yoom dhageetti maal jedhe eenyutu jedhaati gaafii natti ture adaanu waan carraa televizyiinii waan argineef malee jarri akka nu jennee godhanii ofuma waraqaa barreessanii ofuma ittiin uummata amansiisuudhaaf gartee ijoollee waan akkanaa jette kana baay'ee ekstiriimii deemtee jirti ari'amuun isaanii sirriidha akka nami jedhee yaadu diraamaa akkasii fan irratti hojjetanii qaama siyaasaatiin ololaatiin illee olola akkasii ofuma uumanii godhaa turanii achi duuba yeroo manneen hidhaa turretti ijoollee nu bira ajjeefaman keessaa tokko Alamaayyoo Garbaati. Alamaayyoo Garbaa barataa saayikooloojii waggaa sadaffaa ture yeroo sana. Inni ji'a Oktoobarii keessaa bara 2005 jechuudha. Gaafi guyyaa hooggantoonni qinjiitii dhaltee magaalaa keessa fincila guddaa ture. Yeroo magaalaa keessa fincila ture sanitti kashalabboonni manneen hidhaa keessa jiranu dhagaa darbatan poolisii irratti. Poolisoonni garuu ijoollee manneen hidhaa ta'anii dhagaatti darbatan san awuussatoo danda'anii hidhama hunda irratti rasaasa kaasuu jalqabanii manneen hidhaa qaallitti ture suni gubbaa qofa doontii mingidaarri qorqoorroodha. Kanaaf rasaasa akkasumas uree seena ture. Alamaayyoo bakkuma laaqana nyaatee inni mana keessa taa'ee fe'utti kalee kanarraan rasaasni seene jechuudha. Yaalameelle wayyaahee ture garuu booda immoo yaalii dhorkanii infekshiniitti ta'eedhaniitu ajjeesan jechuudha. Karaayyuu beekaatuma intentionally waan godhame waan ta'eef bifa saniin ajjeesanii barataan biraa waliin himatamnee yeroo san wareegama kaffalee gaaddisaa hirphaasaati. Gaaddisaan barataa waggaa tokkoffaa yookaan shanaffaa fakkaataa injineringii ture 5 kiiloo barataa qabanii mana dukkanaatitti hidhanii qaallitti bakka maammaa gubbaa isaan ta'anii eegan jala kana jira bakki manni dukkanaa bakka santi hidhanii bakka san keessa manni fincaanii jiru poolisiin 2-3 mana fincaanii fuudhee nama geessa bakka mana finnaa geessan fuula kana hidhatanii akka kun amma warri isimaanii jedhanu warri terroristii kun qofti mul'attu karaa tootalii mul'anne waan gurraacha fa'a akka kamitti ta'anii poolisoonni jechuudha akka inni addaan baasuu isaan hin dandeenyetti dhaqanii reebanii akka inni fayyine akka inni hin jiraannetti reeban jechuudha. Akkasiin na reebanii hin hafu jedhee ture booda akkasumas ibsatee mana yaalaa galee sirriitti kan yaala argatu goonee fi gareen keenya maanguddoo Maccaaftuu lamaa waliin himatamne nuti obbo Dirribii Damisee obbo Gammachuu Fayyeeraa obbo Sintaayyoo Warqinee
waaqee lubbuu hamaaruu addee ayyoluu ittisaa akkanaa achiin duuba barattoota immoo gara nama 20 taana baay'ee dubbachaa turanii baay'ee mana murtiillee iyyanii homaa wanti godhamu sirni gabrooffataan hojiin isaa guddaanuu namoota jajjaboo fi qaqqaalii dhabamsu keessaa tokko dhugaa jechuun ijoolleen lamaan ijoollee sabboontota qaqqaalii ijoollee akka malee sammuullee qabdu akka malee sabaquu qabdu kanaaf irratti xiyyeeffatan natti fakkaata ijoollee walitti haalli isaan itti wareegamanillee qabatuma walii turre waan ta'aniif isaanii kana kaase malee barataan Oromoo ka haala adda addaatiin karasaasa wayyaaneetiin wareegaman baay'ee hedduu manneen hidhaa keessa waan hubate keessaa nama baay'ee akka yaalii hin arganne godhanii ajjeesan keessatti akka du'an godhan keessaa nama akka Haaji Maammaa Muusaa jedhamu jaarsa guddaa akka yaalii hin arganne godhan nama akka Alamaayyoo Ittafaa jedhamu nama mana hidhaa kan keessa baay'ee ture dhukkubsatee yaalii hin eeyyamnee fi dhukkubni isaa immoo dhukkuba turre yaalii dhorkatanii achi keessa du'e namoota akka Maammad Xawwil jedhamu nama tokko nama Waaqoo jedhamu maqaa qabsoo isaatii maqaan isaa Shariif Jundii na fakkaata namoota baay'eedha namoonni achi keessatti yaalii dhabaan keenya doo arguun biratti namoonni keenya keessatti HIV qabamanillee baay'ee turan yeroo isaan nyaata dhaaban follaalan mana hidhaatitti injekshinii itti kenname ture manneen hidhaa san keessa hamilee qabaa turre dhugaa dubbachuu wanti barbaadamulleen haga dandametti nama keenya kana akka inni dhumatu gochuu ture diinummaa guddaa jira dhugaa dubbachuu achi keessatti akka diinaatti malee akka hidhamaa biraa loon ta'ini waan sabaatiif gaafii mirgaatiif hidhame yookaan mirga keenya gaafatee hidhame kana bifittiin poolisoonni isaa ta'an warri biraa bifi nu laalaa turan baay'ee arraan barnootaa kennamuun dhorkatamaa hojii achi keessatti hojjetama namoonni amma hojii harkaa hojii ogummaa waan adda addaa hojjetu kana hundarraa uggurata kenna hunda kanarraa ugguranii ifin namoonni barnoota qaban achi keessatti akka barsiisanu kaan waan akka baratanu eeyyamamaa nu akka barsiisnullee nu eeyyamu haga dandanitti akka sammuu kenna doofa'u kana ture wanni achi keessa ture walumaa galatti jiraachuun illee baay'ee haala ulfaatu ture dhugaatti uummanni kun waan kana quban qabu malee odeeffannoo kana walirraa dhaga'u malee hin beekne malee waan uummanni keenya halkan tokko caccitee buluu kanaaf gaaffiin odeeffannoo gaaffiin beekumsaa yookaan hanqinni hin jira malee dhugaatti waan yoo argitee jettu wama qabdu hundaa dhiistee akka uummanni kun bilisa ta'u akka uummanni kun sirnaa akkasii kana cabsee jalaa bahu halkanii guyyaa hojii waan xiiqiidhaan sirriifatee jechuudha. Dhugaadhumatti egaa obbo Nageessaa haarsaa barattoonnii fi hawaasni Oromoo bal'aan warraaqsa walabummaa biyya isaanii Oromiyaa fi bilisummaa mataa isaaniif baasaniif ammas baasaa jiran dorgommii kan hin qabneedha. Keessumaa immoo kan bara kanaa kan yeroo kamiirrayyuu akkaan ammaatee jira. Dhimma maastar pilaanii magaalaa Finfinneen wal qabatee warraaqsa guddaa uummatni Oromoo geggeesseen erga ilmaan Oromoo danuu mana hidhaatti darbatanii kafedhan ajjeesanii gariis biyya ari'anii booda egaa sun cuftuu ga'uu didennaan yeroo ammaa kanatti immoo waan haaraan gad ba'anii kaffaltii gibiraa dachaa meeqaan irratti da'anii daldaltoonni Oromoo akka kafalaniif dirqisiisaa jiru. Mee isin akka ogeessa seeraatti akkasumas immoo muuxannoo qabdanirraa mootummaan wayyaanee waan kana maaliif godhaa jira isinitti fakkaata? Egaan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo gaaffiif deebiin obbo Nageessaa Oddoo Duubee waliin taasifne kutaa tokkoffaan armarratti obba'eera. Kutaa lammaffaa qophichaa sagantaa keenya ittaanu keessatti qabannee dhiyaanna. Obbo Nageessaa Oddoon ibsa bal'aa nuuf laattaniif oraa bulaa jechuun jaalladha. Muuziqaa ce'umsaa kanaan gara qophii keenya maa'essaa dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti waliin ceenaa. Qopheessaan qophichaa Roobaa Boruuti. Gama kiyyaan uumaan nama buriin tolchinnaa nagaatti. Sochiin warraaqsa barattootaa fi uummataa wal unatee socho'uun kan bubbule ta'us kanarra itti jirruu fi bara 2014 eegalame kun wanti adda isa taasisu ni jira. Jalqabni sochii barattootaa guyyaa dhaloota Minilik sababeeffachuun agarsiisa azmaarii warra Habashaa Teedii Afiroo waraanni Minilik lola qulqulluudha jedhuun magaalaa Dirree Dawaatti qopheessuuf jalqabe irratti warshaan biiraa beddellee deggeruun wal qabatee kan billiqe ture. Kunis ijaaramuu siidaa yaadannoo wareegamtoota Oromoo anoolee fi calanqoon wal qabatee deemsa jal'aa warri Habashaa jalqaban ta'uu isaati. Oromoonis callisee ofitti hin teenye. Egaan mormii gaafas bifa haarawaan lafaa dhufaatii warra koloneeffattoota Habashaa mormuun ka'ame kun wal dhageettii fi hariiroo barattootaa fi qeerroo dammaqsee diddaa shiraa akkaan jabeessee artistoonni Oromoos akka daran uummanni Oromoo itti dammaqan taasise. Gaafas yoo waan ormaa laganne karaa dinagdee hawaasummaas ta'u siyaasaa tapha keessaa baasuu akka dandeenyu mirkaneeffanne. Hafuurri keenya kan sabboonummaa sodaa gabrummaan nu mo'atte injifatee dhugaan arganuu eegalle. Sana gidduutti shirri handhuura Oromiyaa jidduu kutee buqqaasu qaramee
maqaa maaster pilaanii Finfinneetiin gadi ba'e abidda duraan diddaa deemsa warra nafxanyootaan jalqabe irratti beenzila firfirsuu ta'ee mul'ate. Abidda qabate kana daran bobeessuuf ginciin of dura buuse Oromoon bakka jiru wal faana bu'e. Mormiin Oromiyaa guutuu keessa socho'es gaaffiiwwan baay'ee deebisee kaaniif ulaa saaqe. Mormiin haala kanaan eegale burqaa galii hedduu nafxanyoonnii fi jala fiigdonni isaanii ittiin badhaadhaa turan duraa cuqqaalee gaaffii tasa isaaniitti hin qophaa'iniin ga'e. Uummata Oromoo amma yeroo xumuraaf qabsoo amma itti jirru kana galma walabummaa fi bilisummaatiin ga'uuf tooftaa fi maloota armaan gadii hojiitti hiikuun murteessaadha. Humni warraaqsa keenyaa kan amma irratti xiyyeeffatame madda dinagdee koloneeffattootaa gogsuudha waan ta'eef galii gibiraa mootummaan koloneeffataan wayyaanee saamichaaf irratti bobba'ee jiru kun yoo duraa gu'e mootummaa jedhamee yaamamu gonkumaa hin danda'u waan ta'eef ilmaan Oromoo Oromiyaa keessa jirtan marti marsaa kana irratti dinagdee diinaa gogsitanii ofii humna horachuudhaaf karaa hundaan quba wal qabaachuun galii diinni maqaa gibiraan sisaamaa jiru kana dhorkachuun dirqama akka ta'e hubadhu. Tarkaanfachiiftuu qabsoo kan akka dinagdee, beekumsaa, firaa fi ollaa qabsoo baay'ifachuu, si'eessitoota ciccimoo fi hiriyooma biyyoota badhaadhanii horachuu fi jeeffachuun deemsa cimaa yeroon jalqabuu qaban ammaa fi amma akka ta'e hubachuun gaariidha. Kana mara milkeessuuf ammoo kan Oromoo ta'ee biyya hambaa jiraatu kamuu haala danda'amu maraan tumsuun waan nurraa barbaachisu mara cichaan qopheessuu qabani. Kanneen dinagdeen jabaatanis humna qaban osoo hin qusatin qeerroo fi qarree biyyaa bira dhaabbachuun adeemsa ittiin hidhachiisuun danda'amu irratti wal qopheessuun dirqama akka ta'e hubadhu. Qeerroon biyyaa akkuma qabsoo fi sochiin kanaan dura wal dhageettii fi tokkummaan wal qabatanii warraaqsa diinagdee diina dhorkachuu jalqabame kana cimsanii itti fufuuf of qopheessuun dirqama ta'uu beekadhu. Yaa uummata Oromoo, yeroo ammaa dhaaba hidhannoon qabsaa'u jabaa horachuun maddiitti qaama hooggansaa murataa cimaa murannoo qabu, hooggansa tarsiimaawaa kan jaarmiyaa beeku, kan humna dhugaa fi beekumsa qabatamaan miseensota horachuu danda'u, kan uummata qeerroo fi qarree onne qabeeyyii qabsoo hidhannoo firiirsuu danda'u horachuuf bakkuma jirtutti walitti siqii, wal ijaarii, dammaqii qabsoof wal dammaqsi, hidhadhu wal hidhachiisi, qabsoo hidhannoon damboobde, irree dhugaatiin goobdeen, diina laboobdee, Oromiyaa walaboomsite, mataa kees bilisoomsuu dandeessa kan jedhu dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kan har'aati. Oromiyaan ni walaboomti, Oromoon ni bilisooma. Raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa.